قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. بيفتو سنة ابسطو دكنا. gara biraatiin amantaa waaqati. amantaa waaqati. Qur'aanni matsaaf qudduusin kan namaatii miti kan rabbiiti. Manni amantaa akkumuyyuu kan rabbiiti malee kan namaatii miti. Qaamni taabota diigu, qaamni charchii diigu qaama namaan lolu osoo hin tahin qaama rabbiin lolu tahuun isaa hubatame, qaamni taabota diigu, qaamni charchii diigu qaama rabbiin lolu. manni amantiin keessatti gaggeeffamu masjiidas ta'e kan biraatis hundinuu mana maaliiti? Mana rabbiiti ka'ee siin ji'a. Sigalee mana gartee rabbal caalamiinaan keessa, mana gartee rabbitti keessatti sharraksiifamuutti jiru, mana keessatti kufriin dalagamuutti jiru, kun mana rabbiiti. Mana rabbii jechuun mana rabbiin bichaan keessatti gabbaramu jechuudha misa. Ka'ee namicha gartee gaa kunis mana rabbiiti kunis mana rabbiiti je'eeni lakkiina mana akkana jechuun dogoggoraa jetta kaatee abaluun akkamitti dogoggortan je'a nama arrabsa, abalu dogoggore je'a, abalu sirriin jiran je nama arrabsa je gaafa je namichattiin kun dargaadha moo dargaa miti? Dargaa ajaa'ibaati. Dargaa moo dargaa miti kun? Haqqii rabbii osoo laalee arguu mee rabbi sodaadhu. Haqa rabbii osoo laalee arguu bakka ebelu waan fedhan yoo ta'an hanga fedhan yoo jallatan tuqamuun qabu jechuudha. Akkana jechuutaati ba. Yaa namana rabbi si haa qajeelchuu malee kuni waanumarraa itti dubbattuu hin qabdu jechuudha. Kanarra jiru jira moo jiru warra kun? Namni tokko namichuma gartee taa'ee waan fedhe dubbatee kalimatal kufrii dubbatu. namni gartee asnaama caccabsee rabbii walitti bu'ee jaa laa hawla walaa quwwata illaa billah. Namni asnaama caccabse nabi Ibrahim faadha gaa namni asnaama caccabse rabbii walitti bu'e. Nabi Muhammad faadha kan asnaama caccabse. Jariir ibn Abdillah al-Bajalii ergee bakka kan caccabsiis kan gaafa gartee Kaabaa biratti rasuulli rabbii asnaama ka caccabse Kaabaa keessa asnaama 360 daagne nabi rabbii alayhi salaatu wassalaam. Namni asnaama caccabse sun rabbii walitti bu'ee aboo kun dogoggora akkana jechuun kun sirrii miti jennaan ati abaluun kun nama tuqee abaluun kun nama arrabsaa abaluun kun maali dargummaadha moo dargummaa miti kun? Kaaruma ija qabatanii ija jaamsatanii odoo haqqii arganii ciffin godhanii ija cufatanii baaxila irratti wal jala deemu kuni jibbamaadha mazmuumi. Yoo namumti gartee namitti akkanaatii wajjin taa'u cal je'ee dhaggeeffatee caasaa akkanaa keessatti kan galu kan caasaa kana keessan jira je'ee ittiin dhaaddatu namuma sirrii teettee amantaati nama akkasii. Caasaa namni asnaama caccabse dhaggeeffadhu rabbii walitti bu'ee jechuudhaan hoogganamu ka irratti mormine akkana jechuun ebeluu kun sirrii miti kan hin jenne gaafa caljee caasaa kana keessatti caaseffamee diramee caasaa kanaa wajjin deemu haadha dalaal wala maa dalaal dalaalun mubiin jal'ina keessaa'u jal'ina dirree bahe jechuudha. Dir kana sirriitti himuu danda'u qabdu. Haadha kalimatu haq namni kana jalla daalun mudil jechuu danda'u qabdu. Waadii wala maa waadii? Wanta akka shakkiin qabu reeku. Namni gartee asnaama caccabse rabbii walitti bu'e namni jee dalaala moo dalaala mi yaa akhi?
ضلال لكن نمتم ما نكنا جيتو قمون قبو قابا جو درقما جسبما مراتما جمع ورا حق الرتي والجلا ديمو حق جلا ديمو ربنا أتاسس ورا منهج حق الدبافتي قمت شوفي ونيقوتون حقتي هركا مرتي حق قبط ربنا أتاسس نما إيقو محقني قليفي مو لغنم ما نتئومم شكين نتئومم ربي سنتايسين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه